Laayisensii qabaannaan namni tokko hayyamni makiinaa oofuu tokko anaaf yoo kenname laayisensii kiyya yookiin diraayiving laayisensii kiyya namaaf kireessee ani mana taa'ee qarshii 10 akka namichi naa kennuufi miti. Anatu diraayivara, anatu makiinaa oofa, waan argadhu oofee makiinaa oofee waan argadhu jiraannaan guutumatti argachuu qabaadha. Itoophiyaatti amma qeerroo yeroo sossoban laayisensii garaagaraa kennanii harka kaa'an laayisensii isinii kenninee yookaan laayisensii kana isin irraa fudhanna jedhu ijoolleen illee abdimaan jiraatu abdimaan mootummaa kanaaf gabra ta'u. Abdiidhaan batasfa. Kanaaf shirri Oromoo irratti xaxamaa jiru hedduu olaanaadha. Hedduu olaanaadha. Kanaaf yaa Oromoo mootummaan kun wanti inni yaadaa jiru wanti inni godhaa jiru waan Oromoodhaaf ta'uu miti. Ammas namoonni isaaniif hin galle waggaa 20 manadhaa arguu dandeettu yookaan guyyaa 20 manadhaa booda yookiin everyday jechuudha. Dheengadda yeroo nuti balaaleffannu namni maaltu dhufedha every single step we will come and see it because wanti hojjetamu tokko waan siif hin taane waan dhoysuu danda'anii miti. Har'a afaaniin si sobu malee hojiidhaan waan biraa waan hojjetaniif wanti hojiidhaan hojjetamtu dhokatteen dhokattu. Maal jechuudha kun? Let's say ati bakka wayii baatee nama hojii yookiin dubartii wayii baatee yookiin ammoo dubartii wayii wajjin ala bulta yookiin dubartiin takka nama dhiiraa wajjin ni bulti. Hin bulle jettee waakkachuu dandeetta. Garuu yoo dubartiin sun ulfoofte ulfa san dhossuu abadan hin dandeettu. Wanti OPDO'n godhaa jirtu hojiin isiin hojjettu kan biraati. Afaaniin ammoo Oromoo sossobu jirti. Ammoo wanti kun akka ulfaa sanaa dhokachuu hin danda'u guyyaa muraasa booda yookiin ji'a muraasa booda gadi ba'a. Kaleessa jedhamee turee jedhama. Kanaaf namni akka isaanii kun jechuudha warroonni akka OPDO hojiilee akkanaa hojjetu kun hojiin jaraa hin dhokatu. Ni galan akkuma malaalan nageessaan fa'aati yookiin hangaasaan fa'a asii galanii akaakii zarraaf goota Oromoo fakkaatan yeroo biyya alaa jiran biyyatti hogguu galan ammoo OPDO'dhaaf sareedhaa uummata Oromoo nyaatanas garagalanii saree OPDO'dhaaf duttu ta'anii jechuudha. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo dubbiin OPDO'n dalagaa jirtu warri hangaardhaa OPDO'n akka Oromoodhaaf hin dalagne itti amanuu dadhabdan. Walakkaan keessan lafa argattanii, walakkaan keessan aangoo argattanii, walakkaan keessan laayisensii amma isiniin jedhe kana isinii kennaniiti laayisensii kana kireessitee har'an gallee meeshaan kan kee meeshaan erganne waan inni ergatee hin beeku bara namichi waan inni impoortiif ekspoorti godhu. Ofii laayisensii harkaa qabaa akka amma biyya keenyatti maal godhan seetan namni tokko yoo faarmaasistii ta'e faarmaasii banuu hin danda'u faarmaasistii ta'eedhaaf qabeenya waan gaafatuuf jechuudha. Maal godharee faarmaasii akkatti laayisensii isaa san kireesseeti namtichi abbichi qabeenya qabu faarmaasii banata. Faarmaasichi sun garuu hojii qabe waan seera qabeessa hin dalagu. Yakkas hin dalaga. Miliyoonara ta'a. Hiyyeessichi faarmaasistii kun kan waggaa 7-8 baratee gadi ba'e kun ammootu hiyyeessuma. Ji'a ja'anii qarshii 1,200 isarraa eeggata. The same thing with the licensing ilmaan OPDO tiif amma qeerroo Oromoo ittiin sossobuudhaaf kennan isa sani. Kanaaf kun salphina olaanaadha. Oromoon hedduu sobamtee jirti. Oromootti hedduu taphatanii jirani. Wantoonni Birhaana Masqal Abbabaa Sanyii viidiyoo kariiroo nadhaa gadhiisa sana irratti waggoota 2014 keessa inni akkasii haasawee suni amma immoo agoobarri biraa 8ffaan irra dhaabee jira. Kunis Oromoon aangoo qabattee Oromoof oma takka buusuu dadhabudha. Oma takka buusuu dadhabu yoo jarri dubbate taranyoosh naachuu qubatti jedhan taranyoosh naachuu taranyaa miti waan fedhe maas hin jenna halkan takka aangoo irra bultee halkan takkittii san uummata keetiif hojjedhu halkan takka aangoo irra bultee halkan takkittii san uummata Oromootiif hojjedhu dhumate kan barbaadamu kana malee taranyaan waan jedhu sodaataa kanuma manaamaa yoo ganamallee gara nagalagala jaartii warra kaanii waan cinaa jirtuuf Oromoodhaaf waan godhe eebjotu iyyuu hin danda'an dhimma eebjatan yoo yaadanillee maali manaa baadniftii halkan riba keessa kanaa sobne dhimma Oromoo olaantummaa biti Oromoo walqixxummatti waan fiduu danda'u jaroonni kunniin manaamuus hin danda'an yaaduus hin danda'an. Argaa jirraa bar hangadhaa Oromiyaa keessa sirnummaan akkaataan koronaa vaayirasii ittiin fittisan gabaan isa Oromiyaa keessaa waan fakkaatu agarreera. Gabaan Oromiyaa keessaa waan fakkaatu agarreera. Zayitaa fi harka dhiqadhaan saamunaa fi gwaantiin eessatti ramaa argaarra. Adda durummaan finfinnema. Yoo maqaa tuttuqaa taate malee. Eenyu madda olaabuun quba qaba. Eenyu walloon quba qaba kan ammallee dhumataatiin jiru. Har'allee du'aa jiru ilmaan